بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ورسولنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد إن لله وإنا إليه راجعون. والله أبليين كيا خنين لقادان أورموما لفيرت لاقمتي jirtu hundi keessanuu gadda guddaa ardhaan tana nutti dhagahamerraa hedduu takka jajjabina isiniif hawwina, baay'ee takka sabrii dhabneeti. wallaahi atti waan ajaa'ibaa waan dhagahamuudhaaf hin tolle tan dhagamtii je'amee ilmi namalleen hin yaadne wallaahi nama ajaa'ibsiifti. waan akkanaatu kunoo deemu jira. obboleessa keenya yookaanu ustaaza keenya kabajamaa fi jaalatamaa maratamaa fi filatamaa hayyuu coollee gamna namaa dhiira dhugaadha. nama takkaadha garaa isaatiif jireenya isaa fooyyeessuudhaaf takkaadha wallaahi dubbateen beekne maalummaan saba isaa itti dhagayamtee halkanii guyyaa osoon xaaruu osoon takkaadha hafuuran baafatin as keessaa fuudhaniin qabsaawajee ummata nama nyaatu bineensa ala galu bineensa gaara galu waraabeyyii kan qabne keessa dhaqee achitti lubbuusaa akka maleetti nyaatan foonsaa kukkutatanii kun ummataa miti ummata hattuudha. yaabboleeso wallaahi nama ajaa'ibsiisti. garuu waan haasa'ullee nama rakkisaati. baay'ee takka gaddinee jirra. ummanni oromoodha sabrii guddaa isiniif hawwine keessaahuu akkaan baay'isee ummanni amantaa islaamaa qabdan hedduu takka hedduu wallaahi gadda guddaa nu dhagahame har'aan tana. kanaaf sabrii rabbi isin yaa kennu. ustaaza keenya kabajamaa fi jaalatamaa jannatul firdawsii keessatti rabbiin ollaa nabiyyi keenya alayhi salaatu wassalaam ollaa nabi muhammad rabbi nuuf haa godhu insha allah. fuulduraaf rabbiin achitti wal nu haa agarsiisu. nuti guddoo kaayyoon teenya obboleeyyan kiyya kan barbaannu addunyaan tun nutti toluu baattus akkaan taatus akka malee taatus jiruu gaarii jiraannus jiraachuu baannus baay'ee takka akhiraa tolfachuudhaa fi ustaaza keenya nuti ni gammannaa fi karaa gaariirra du'e akka gaariirra du'e osoon qabsoo godhuu du'e osoon diinaf irraa deebisuudhaaf yaaluuti silaa akka yaadessatti akkas yaaduudhaaf du'e akka maleetti nyaadhame humaan jettu. hundinuu wanni rabbiin fide gaariidha. waan samiidhaa bu'e dachiin baadhatuun dadhabne jedhanii kanaaf mee qixa sirritti gadi fageenyaan fiidiyoo sallee karaa yuutuubiin buufneeti jirra. waa hundaa'uu ati qulqulleessinee qixa sirritti ol baafnee akka ajaa'ibatti isin daawwachiisuuf jirra insha allah. hanga walitti deebinutti nagayaan nu tura.